Yesus Kristus qalbii kootiin amane arraba kootiinis ragaa ba'a. Maqaan koo Mabratuu jedhama. Sooshaal miidiyaa irratti paastaroota, raajoota, faarfattoota hundi keessanuu sinqeeqnee jirraa ifuma jibaa sin gaafanna. Warra biyya alaa, warra biyya keessa jirtan hunda keessanuu saba as keessa jirtanis hundi keessanuu fuula Waaqayyoo bira taa'etanii dhiifama jabaa sin gaafannaa nutti gadditanii jirtanii gadda keessan koomentii jalattis ilaalatuma jirra. Wanta adda addaan miira keessa galuudhaan Gooftaa Yesus Kristus ganeetu karaa Islaaminaa dhufeen jira. Har'a immoo jireenyi Yesus malee akka naan taan akka nuun gal jireenyi bara baraa isa malee akka taan nu galeetu karaa Gooftaa Yesus dhufnee jirra. Ammallee dabalataan dhiifama jabaa sin gaafanna sinin jedha. Inni ittaanu gaaffii tokkoon gaaffiin gaafadhu itunti tiktaakii ilaalu wangeelaa fi xalaawaa fuudhee itti rakkabe jaratti tun ilaalu fuudhee itti laatee ifti as keessa hin jiru reefuun karaa ifaatti dhufee jedhe. Asirreedha. Kana turtaniitu qabachitti kun. Qabadhee tureeta. Yohaannis wangeela boqonnaa 5:31 irratti isa argadhiitan ture. Dubbate egaa yeroo sana aaruusa ta'uu jirjirsuusa ta'uu ifa miti kunii jettee wangeela keenyatti nu jalaa laattee har'a immoo ifi kuni achimoo inni sirriinsaa eessa jira ifa kana nutti himi. Kanaallee dhiifama naa godhaa isiniin jedha. Namni aaree waan baay'ee haasa'uu danda'a. Tarii Waaqayyoon jiru jechuu danda'a. Waaqayyo gini jira. Har'allee kanas anan dubbadhee aarii keessa galeetan malee ani guyyaa takka baatii 11 amman jiru kana wangeelli na jalaa deemeen beeku. Wangeelli boraatii kiyya jala jira. Wangeela nan dubbifadha. Aariidhaanan kana hundaa dubbadhee isallee fuula Waaqaa dura taa'eetoo dhiifama sin gaafadha. Iftii eenyu? Yesus. Karaan eenyu? Yesus. Jireenya eenyu? Yesus. Dhugaan eenyu? Yesus. Inni sirriisaa mootii moototaa eenyu? Yesus. Isa kan yeroo biraa walitti deebina miidiyaadhaan amma qalbii isaanii yeroo jijjiirratanidha. Harka keessan gara Waaqayyootti ol qabadha. Na duukaa akkas jedha. Yaa Waaqayyo. Si ganeen ture. Si ganeen ture. Si dhiiseen ture. Si dhiiseen ture. Karaa keerras kaadheen ture. Itis kaadheetan ture. Har'a garuu biyya lafaa seexanaa hojiisaa hundumaa ganee dhiisee gara keetti nan deebi'a. Maatii koo wajjin gara keetti deebi'eera. Fuula kee araaraa gara kootti deebisi. Jireenya kootti deebisi. Biyya lafaa hundumaa dhiiseera. Har'aa kaasee akka fuula kee araaraa naaf ibsitu. Siin Yesus Kiristoosiin karaa dhugaaf jireenya bara baraa godhe gara keetti deebi'eera. Fuula kee araaraa naa ibsi. Sirraa kaadheera. Si dhiiseera. Si gaddisiiseera. Hunduma isaa cubbuu koo hundaa naa dhiisi. Sittamaneera. Maqaa koo galmee du'aarraa naaf haqi. Galmee jireenya kee irratti naa barreessi. Mul'inatti si fanniseen ture. Si salphiseen ture. Hamma garuu akka ati natti haaramtu waanan beekuuf gara keetti deebi'eera. Naaf araarami. Jireenya koo hundumaa baran jiraadhu hundumaa kan kee godhee dhuga baatu kee nan ta'a. Maqaa Yesus Kiristoos isa du'ee du'aa ka'e Yesus Kiristoos. Ameen.